fedhii yookaan fedhii wanni isaanii dhiibbaadhaan inni asirraa deema. Dhiibbaa jechuun maali? Hojii hojjechuu dadhabe. Wanni isaan qaammachiisa ta'anii jaalallee kadiiroo akkasirra biyya isaarraa deemee naannoo sun abdii fiixee laast waarning irra jira. Kana booda mana galuutu hafee Alamaayoon akkasii rakkootu uumame gaafa Alamaayyootti barreessan. Miciyyoon illee yeroo dhihoo nama galuuf deema. Asitti rakkoo keessa waan jiruuf gartee ammaan rakkoo maayii waan namatu yeruma isaa taa'ee eeggachuu jira jechuudha. Abdiinis waan Oromoo waan gartee onneedhaan eebbatuufi kun hin rage waan biraa takka beekamu akka isaaniitiin alaan jira. Miidiyaan kun miidiyaa Oromoo haa ta'u qofa kan jennee gaafannee gara rakkoon kan dura dhufe. Nama tokko. Mummuta farda jaarsaati sagoo jenoo lanii sagoo jenoo.